Balfatoonni miiliyoona tokkotti siqu magaalaan Finfinnee waggaa waggaan maddisiistuu keessaa dhibbantaa 70 kan tortoru yoo ta'u akkaataa qabinsa isaan wal qabatee rakkoon waan tureef qulqullina magaalichaa fi fayyaa hawaasaaf baroota hedduuf qormaata guddaa ture. Magaalaa ammayyoofti yookaan Smart City taate ijaaruuf ulaagaa barbaachisan keessaa immoo qulqullinni isa tokkodha. Magaalaa Finfinnee akkuma maqaa ishee abaaboo fi giddugala badhaadhinaa taasisuuf waggoottan jijjiiramaa keessa qulqullina irratti hojii hojjetameen balfi kanaan dura qulqullina magaalaa fi fayyaa namaa irratti dhiibbaa geessisaa ture deebi'ee misoomuun namoota hedduuf madda dinagdee ta'ee tajaajilaa jira. Namni baay'een wanti kun hojii ta'a ganzaba ta'a jedhee hin yaadu. Garuu nuti hojii dhabne sa'aatii baay'ee jechuudha Finfinnee keessa naanna'aa turre. Gaafa teenya samii ilaallu wanti kun utuu hojjenne ittiin mirga arganna wayin immoo ittiin miseensa keenya jiraachifna kan jedhu mootummaa kana faana dhaabbanne achuma irrattis immoo gargaarsa isaaf godha innis gargaarsa nuuf godha. kana ጎኔ እቲን ጅራን ነኝ ያንነቲ ማንኛውም ቆሻሻ ገንዘብ ነው የተሻለ ገንዘብ ነው እያገኘበት ያለው balfi kamiyyuu maallaqadha nuti hojii kanaan maallaqa fooyya'aa ittiin argachaa jirra hojii guddaa biroo irraa kanarraa nuti waan guddaa argachaa jirra ilaalchi namni hojii kanaaf qabus fooyya'eera yeroo balfi kun walitti qabamutti qulqullina magaalaafis gaariidha dhibeewwan daddarboo garaagaraa irraa hawaasanii baraara hojii hojjechaa jirru kanaan maallaqa gaarii argachaa jirra namoota 47f carraa hojii uumneerra nuti kanumaan jiruu fi jireenya keenya gaggeeffachaa jirra bara itti jirru kana unkan island isaati festival illee gara maallaqa ta'e jijjiramaa jira namni undu mandarasaatti qeesaatti festivalii qadaada island qorki kana fufunaane sassaabee odoo fideetti gara maallaqatti dabarsuu gara maallaqatti jijjiruu hin danda'a yaw hojii gallaksaniit hojii dhiisaniit taa'u mannaan hojjetanii jijjiiramuun baay'ee gaariidha. Waggoottan hedduuf ilaalchii fi xiyyeeffannoon damee qulqullinaaf kennamaa ture gadaanaadha kan jiran Daayirektarri olaanaan eejensii bulchiinsa qulqullinaa magaalaa Finfinnee Obbo Gazaanyi Deessisaa jijjiiramaas garuu qulqullinni lammiilee kumaatamaan lakkaa'amaniif carraa hojii bal'aa uumaa jiraachuu dubbataniiru. Waldaalee 300 oltu damee kanarratti ijaaramee carraa hojii argatee hojjechaa jira. Giddugala keenya kaasee immoo hanga aanatitti hojjetaa mootummaatii fi warra daandii qulqulleessan dabalatee Land fiilii keenya dabalatee humna nama 25,000tti siqutu amma hojii kan hojjetaa jira jechuudha. Industiriiwwan balfa goggogaa deebisanii misoomsuuf oolan 33 magaalaa Finfinneetti kan argaman ta'uu Obbo Gazaanyi kaasanii galiin damee kanarraa argamaa jiru yeroo ammaa biiliyoonaan lakkaa'amaa jiraachuu kaasaniiru. Bara 2013 naannoo miliyoona 200 kan hin guunnetu damee kanarraa argama ture. Bara kana garuu deebisanii fayyadamuurra kompoostiin ammas hin jedhe kanaaf pilaastikootaan ammas hin jedhe kana karaa Jibuutiitti karaa biyyoota adda addaatti ergamee doolaara hunda fida. Kan waggaa 5 har'a miliyoona 200 guunne bara 2018 kanatti biliyoona 3.3 damee kanarratti warra bobba'anirraa galii argatan jechuudha. Jijjiirama guddaadha kan jennu akka magaalaa Finfinneetti tokko kana. Hojiin qulqullina magaalaa Finfinnee eegsisuuf hojjetamaa jiru fayyadamummaa dinagdee haqa qabeessa mirkaneessuu keessattis gumaacha olaanaa baachaa jiraachuu Daayirektarri olaanaan eejensii bulchiinsa qulqullinaa magaalaa Finfinnee Obbo Gazaanyi Deessisaa ibsaniiru. Hojiin qulqullina magaalaa Finfinneetti hojjetamaa jiru sarkular ikoonoomii mootummaan ijaaruudhaa qabate kan dhugoomsaa jiru jechuudha. Maal jechuudha sarkular ikoonomiin kun bakki balfi madduu jira. Kan sassaabu jira, kan geejjibsiisu jira, kan kompoositii jijjiiru jira, kan haayilaandii kana fuudhee warshaa geessu jira, warshaan immoo tajaajila biraatiif sarkilii kana keessatti namni hunduu ga'ee isaa argachaa dinagdee sarkular ikoonoomii kana mootummaanis akka poolisiitti qabatee isa dhugoomsuudhaaf kan kaayeffatee hojjechaa jiru waan ta'eef hojiin qulqullina magaalaa Finfinnee magaala miidhagsuu bareechuu darbee karoora mootummaan dinagdee sarkular ikoonoomii isa jennu sana ijaaruudhaaf qabate kan dhugoomsaa jiru jechuudha.